Faazariin kiyya sadi qaba. Abbeeronni kee hoo? Araa baay'ee qabanii akkasuma isaan illee kalama qabus hin jira akka sadi qabus tokkos. Bakka warri keessa akka ta'u amma illee warra keenya keessa hiyyeessan qabu qajaartii takka. Bakka haada balannu kootti taphatu waan zariin teenna irra dhuftee waan ilaali takka hin teennu abaarsa qabna. Jaartii awwalaa irra jaalatamoo jaartii boodaa irra jaalata. Gurraachallee ta'ee diimaallee ta'ee saniin sanuma wallahi. Saayizii waliin caalu akkuma caammaa. Laa hawla walaa quwwata. Jaartii feemasii miti gaafa fuunellee nama irra loluun qabu. Wallolsani akka waan Geetaachoo lolumatti Tigireefamii bara gaddaa wallolsa santa margama gamana qoodameetiin biraa birroon faamiliin kun kinniisabsiisa ta'e walitti murtaa. Araa omaan ta'u maal jechuun maa bultii fi miidiyaan garaagaraa. Na jechuun deeggarama ta'uu fi qaba. Amma warri makii deeggaru akka irratti fuune yoo barbaade warri si deeggaru bakka fuudhe shari'aan akka fuudhe yoo jedhe wallolle ma waliin lolle addaan hin fottoo inni dhaabni bakka lamatti akka qabsoo Oromoo. Gaafa reetii fuudhee nagarree lolli waggaa lama deemee bara. Gizee haati birootti reetii wal lolafte waggaa lama deemee lolli. He's no glove. Tema. Why, Aziko, thank you. Atin Gizee reetii haati biroo wal lolafte lolli waggaa lama deemee gizee girisaan bakka lamatti. Morbi lama fuuldura ni god. Oromoon kana miruu irrattu torbe balaa bollol diruu hinu gaafa baate maa azaan goot torbe matakaafi. Oromoo biratti ruuhiin rakka saawar waan akka bultii namaa mi'aawu hin jiru. Ajandaan kan bultii namaa keessatti o'aadha Oromoo biratti. Tooppiin the tooppii ajanda bultii namaa keessa seenaa hin laaqu. Hunduu yaaduma mataa isaa kennata taa'e. Mana banante. Agen abbaan kennatu maal rakkoo qabare. It's normal. Gabaa baatee morman dhoyfatan jedhanii mire. Tema. Mirbaaf baanii morman dhoyfatan akka jedhan san beeta. Anammaaf yaadan qabu jedh nama waliin nan buusinii. Garuu fuulduratti lammaffaa hin fuutaa? Lakki. Warra keessaa meeqafaa fuudha? Amma warra keenya hundi isaaniitu lama lama qaba. Ana tokko chayyeesi gajaartii takka. Faazariin kiyya sadi qaba. Abbeeronni kee hoo? Araa baay'ee qabanii akkasuma isaan illee kalama qabus hin jira akka sadi qabus tokkos. Bakka warri keessa akka ta'u amma illee warra keenya keessa hiyyeessan qabu gajaartii takka. Bakka haada balannu kootti taphatu waan zariin teenna irra dhuftee waan ilaali takka hin teennu abaarsa qabna. Sirratti ilaalla let's go. Ibiddatti na ooftee dubartee uumii saree. Ay ati bubbulte jedhee tan haarawa. Ati bubbulte nyaatte illee oofse waa hedduu argitee. Amma sa'a kana isiin illee si taraddaatee yaada. Jiitu wallaggaa welcome. Takka deette miti dullatti waggaa dhibbaaf diidamaa masaanuu irratti hin taraddaatu bar. Maka lubbuun keessa jirtu haa irraddu. ታስረዳለህ አንተ ታስረዳለህ እኮ ሲታስረዳውኒ ቀባ አና ተረዳቱ ጀረ ቁርአን ቀራቲ ዘዚዜ በቃ አርባ ወቱሉታ ቀራኡድ ናንገሉ የት በከሰ ቁርአን ቡስቴ ወይተሲን ሲት ይቱፉቴ በኮሰን አከረጀለ ቀብዳ ናንገሉ የት ግዩ አሜቃ
waan naan ati waan isin barbaaddu guunnaan fedhiin isin maal? Ati waan isin barbaaddu irraa hin hir'isin waan mara yoo guutteef jirti. San caala maal feeti? Maal barbaadii fi? Ta'u inji soddaa. An fayyaala saafara ibsi shaakir maal barbaaddi hin beeku waan isin barbaaddu san. Hin beeku waan isin barbaaddu. Soddaa ani waan isin barbaaddu waan biraa osoo hin taane. Fedhii shamaraa takka guutii fi jechuun fedhii yoo jedhan fedhii waan sanii osoo hin taane akka isaan itti barbaadan jireenya jechuun rabbiillee gaafa lammaffaa dabalatu lachuu wal qixxeessuu hin dandeetta. Anamma wal qixxeessuu hin danda'u. Dhiisi kaayoo hin dandeenye. Chigiruu zaano yoo wal qixxeessine wal caalsifte gaafa kaatu gaafa qabrii kaatuudhaan cinaa tokko bichaan kaataa jedhan. Bar wal qixxeessuun kun abbaabaan loonjii ilmi namaa uumamaan amalli garaagaraa dandeettii irra qaba waan ta'eef wal qixxeessuu hin danda'u. Mana ijaartii nama qabu. Amma rabbiin siif laaffise wal qixxeessu jechuun yoo amma uffata takka sanaa bitte uffata takka sanii bitte. Asitti nyaata takka yoo bitte achitti nyaata bittaaf. Galgala takka yoo as bulte galgala takka achitti wal qixxeessu seeraa sana. Jaalallee wal qixxeessu. Amma hayyee. Uffata rakkoon qabu uffata tanallee bitte sa'ilee hin bitta gatii walqixaatillee hin bitta rakkoon qabu nyaatallee tanallee buddeena bittee tanallee buddeena bituu dandeetta homaa rakkoon qabu waan sanitti walii gala gaafa ijaarraa takka bira dhayxu yoo takka mooyaa qabaatte yoo tuun takka moo laaftuu taate akkamii walqixeessare bakkeen bakka ifaa jedhu ofiitti hin bulani. Yoo takka takkarra mooyaa qabaatte namu akkuma mooyaa ofitti argatu kaawal gochuu waliin cingita. Amma gaafa kana rabbi walitti buute walitti hin buune. Amma jaartiin gariin tapha waan itti ka'eef jettuun sharritti fudhattee dandeessitti wannoo jettuu jira. Gariin taati osoo aarii qabdu sirraa wannoo jettuu jira. Tanaan wal loltee tanaan nagaa taata. Wal qixxeessine shari'aan bareega wal qixxeessaa jedhe yoo guddullee tumte xiqqoo tumuu qabda xiqqoolee guddoo tumuu qabda si galee. Yoo guddoo kofachiifte xiqqoolee kofachiisuu qabda. Yoo wal qixxatti si kolfuu didanate amma cinaa tokkoon kaafamte mun kaafamte. Akkasii miti. Akkasii miti wal qixxeessi jechuun bakka ati maal gochuu awwala qooyi akkasii jedhu jaartii warra fuudhee gaafannam warra fuudhee gaafadhu. Warra lama fuudhee kun akkam jaartii awwala irra jaalatamoo jaartii awwala irra jaalatamoo jaartii boodaa irra jaalata. Jaartii biyyatti jaartii boodaa irra jaalata. Maa taf jettee ganamaan kaatee buna dhaabdituun ifatteemi ganama galgala dhoqqee haru waggaa meeqa waggaa 30 waggaa 20 haraa jirti dadhabde tuun humna ho'ituun ganamaan kaatee taf jettee bakka buna dhaabdee buna kanatti aannan gootee sukkaara gootee itti kenniti dhiiraaf saree takka gararraa naftu bakka waan mi'ooftuu nyaatanii irra jaalata. Ninti soddaa kijiba. Jechuun jaartiin awwalaallee tokkoffaa namni tokko jaartiin awwalaa waan jaarsa barbaaddu gootee jaarsii gammachiisuudhaaf dirqama qabdi. Yoo kasan gootu ta'e jaarsi neekisti kalamaffaa caalsisee hin jaalatu. Yoo dhuma yaadatu yookiin immoo kama awwalaa sana irra jaalate malee siigalee akka awwalaa osoo jaalate maa irratti fuudhu? Yoo jaalate maa irratti fuudhu? Amma warra lama fuunu jenne malee maa irra fuudhaa miti fedhii. Kaayoon awwalaa sun mushkilaa wayii waan qabduuf irratti fuudhu. Ir'uu wayiitu jira jechuudha. No. Ati nama fakkeenyaaf rasuulli kenna jaartii baay'ee qaban jaartii awwala irratti waan jaartiin ta duraa irruu qabduuf ta lamaffaa irra fuudhe.
نجار ما في ايديتي الانسان برا يتري اسمتي ولا جارتي لما قبو سفرك كثيريه كيف انت ابدي Kana jechuun fakkeenya isaan nuuf fakkeenya kenna ree isaan igalee saniif siin jedhe. اما حكمي كيف سينون دندنو تمر ريالتي Jaartii awwalaa irra jaalata namni bannaati. اتي جارتي اول رجالة مسلمات زفوته Gaafa fuudhee sitti himu yoo ka fuute. اما مثل ما Wallaahi jaartii awwalaati. Maaliif beektaa jaartii awwalaa kana jechuun lamisaale ati bar normal namni tokko dargaggeessi tokko takka jettee jiruu tan ta'e si waliin jammartee bari jiruu siireessi faamilii. ماشي Waa hedduu waliin dabalta jiruu tana keessatti kan rakkattee waliin dhukkubsattee waa hedduu argite ilmas mi'aa faamiliis awwalaa waliin argita waa hedduu waliin argite. Soo sababa kanaaf ta'awwalaa san irra jaalata konfeete illee ta duubaa dhuftullee yoo ta'awwalaa sun badiin qabaate yoo akka inni fedhu san hin ta'iniif jaartiin takka jaarsi akka inni fedhu ta'uuniif dirqama. Galee jaarsi yoo inni taa'e jedheen asii achi taa'uu qabdi taa'e jennaan ka'uu qabdi. Jaarsi ilmi dhiiraa tokko dubartii irraa waan barbaadu ajaja dubartiin jaartiin isaa ajaja fudhatu kabajuudha. Waan inni barbaadu guunnaaniif san booda yoo rakkoon biraa jiraate malee wanni jaartii gara biraan kun jiru si jedhee. Kanaafuu ta'awwalaa jaalata dhiirri. Nama fedhillee ta'u. akka jaartii irratti hin fuuneef dubartiin maal godhuu qabdi Hukmii tana keessa siin deemu dhiise kana. Jaarsi dhiira dhaltuu takka irraa waa dhabee na cagas. Dhiirri tokko dhaltuu awwala fuudha irraa waa dhabee miti ta biraata fuudhuuf. Namni akkasaa jedhu malee. Maal dhabee dhaltuu takka irraa fuudhee dhaltuu takka shamara takka awwala fuudhee jedhu. Yoo ilmaan baay'ee barbaade yoo faamilii biraa horachuuf barbaade namni gariin akka kabira yaaduu danda'a akkasii yaaduu danda'a garuu ama dhuguma yoo jenne shamarra awwalaatii fi shamarra ta'e garii fuutu tun maal garaagarummaan isaanii wannum dhumate. tokkomaa hundi Saniin sanuma obboleessa. Mindin lolii gurraachallee ta'ee diimaallee ta'ee saniin sanuma wallaahi. saayizii waliin caalu akkuma caammaa Laa hawla walaa quwwata. Hawaasa dambaalagii rabbi jedhaan merdi. aboona gaalooli guyyaa jummaa soddaa saree